Hordoftoota miidiyaa dirree barnootaa akkam nagaa keessanii lafa jirtanitti kutaawwan biyyaa jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu. Tuutoriyaaliin keenya koorsii General Psychology irratti akkuma itti fufetti jira. Afaan Oromoon tuutoriyaalii isiniif hojjechuun koo yaadatamaa. Chapter 6 irra geenyee jirra. Chapter 6 jalatti waa'ee personality ilaalla jechuudha. Personality yookaan immoo literally afaan Oromootti gaafiin namummaa akka jechuuti. Guutummaatti ibsuu baatus jechuudha. Kanaaf waa'ee personality ilaalla guutummaa chapterii kana jalatti. Chapteriin jaha kun hamma chapteriiwwan kaanii relatively xiqqoodha, baay'ee bal'aa miti. Kanaaf paartii kanaan meaning of personality ilaalla jechuudha. Waa'ee personality sirriitti hubannoo gahaa qabaanna jechuudha. Paartii kanaanii tuutoriyaalii faana obboleessa keessan olii baratichadha. Hamma dhumaatti akkana faana taatan isiniin affeeraa. Miidiyaa dirree barnootaa faaraa warri taatan immoo subscribe gochuu akka hin daganne, viidiyoo tana immoo warra isaan ilaallatuuf warra hin fayyada jettaniif karaa social miidiyaa adda addaa keessumaa telegram groupii share godhaa fi like godhaa immoo viidiyoo tana hamma dhumaatti akkana faana taatan isiniin affeeraa. Kallattumaan gara tuutoriyaalii keenyaatti ceena. Mee quotationii yookaan jecha armaan olii kana ilaala. Shannon L. Alder namicha jedhamudha. Maal jedha namichi kun? One of the greatest regrets in life is being what others would want you to be rather than being yourself jedha. Jechuun jireenya kee keessatti gaabbii hundumarra guddaan maalidha jedha. Waan namni biraan akka ati taatu hawwituudha. Of ta'uu caalaa yookiin immoo ofii keetii of ta'uu caalaa waan namni biraan akka wayii akka taatu siif hawwuudha jedha. Kana jechuun maal ibsuu barbaadeeti maatii miidiyaa dirree barnootaa quotationiin kun? What does the above quotation reflects? Hiikuma quotationii kanaa laalleetu gara meaning of personality tti ceena. Maal jedha quotationiin kun jechuun hiikni isaa maal jechuu barbaadeetu? Jechamni yookaan quotationiin kun kan inni ibsuu barbaade waa'ee of ta'uuti. It is your life jechuun jireenya keetti immoo orman galchu akka jechuuti. Sababiin isaas ati adda, ati si'i. So you should live it the way you want to and do what you want to do. Kanaaf akka barbaaddetti waan ofii keetii barbaadde hojjedhu malee namni si masakiniidha la. Yookaan immoo waan namni biraan siif hawwu yookaan barbaadu hin dalagin. Waan namni biraan siif hawwu hin dalagin yookaan hin hojjetin. Waan ofii keetii barbaaddu fi waan ofii keetii dandeessu hojjedhuudha yaadni isaa jechuudha. Sababni isaas ati adda, waa'ee ofii keetii si qoma simatu beekaadha. Being yourself is important. Of ta'uun maalidha? Baay'ee barbaachisaa kan ta'ee fi if you spend your life trying to be what other people want you to be, you may feel regretful in the future. Jechuun waan namni siif hawwu raawwachuudhaaf dhamaata yoo ta'e gara fuula duraa itti gaabbita jechuudha. Itti gaabbita. Kanaaf greatest regretiitu si mudata jechuudha. Gaabbii guddaatu si mudata fuula duratti. Kanaaf ofii keeti. Sababiin isaas ati unique waan taateef, ati addadha waan taateef, akka addaattidha waan kan uumamte waan ta'eef waan ofii keetii dandeessuu fi akka ofii keetii barbaaddeetti socho'idha. Konseptiin isaa waa'ee kanaa haasaa jechuudha. Amma gaa waa'ee personality haasaa irra jechuudha. Personalitiin maalidha waan jedhu laaluutti jirra jechuudha. Meaning of personality. Personality yookaan namummaa kallattiidhaan afaan Oromootti namummaa nama humanity dha. Afaan Ingiliffaatiin namummaan humanity. Eenyummaatu jenne immoo identity faan warqaa ta'a. Kanaaf jecha afaan Oromootiin bakka buufnu argachuun rakkisaadha personalityidhaaf. Garuu akkasumatti namummaa haa jennu literally. The word personality is derived from the word persona. Jechi personality jedhu eessaadhaan kan inni dhufe? Persona jecha jedhu irraa kan dhufe. Personaan immoo Laatiinii yookaan Room durii keessatti yookaan Giriikii durii keessatti
itti fayyadamaa kan turanidha. Maddi isaa yookaan hiddi isaa Giriikii fi Laatiniidha jechuudha parsoonaan. Refers to the theatrical masks worn by Greek actors jechuudha. Aktaroota yookaan taatota Giriikiiti kan uffatu maaskii kana jechuudha. Maaskii kana tiyaatira keessatti dhaminiire tiyaatira keessatti maaskii yookaan uwwisaa fuulatti akka maaskiitti wanti uffatamu tokkotu jira. Isa sanaan parsoonaa jedhuun aktaroota yookaan immoo taatota Giriikiitiitu tiyaatira keessatti uffata jechuudha parsoonaa kana. Yookaan immoo bifa maaskiitiin kan uffatamu kana jechuudha. Amma gaa maaltu parsoonaalitiidha walitti fide parsoonaa kana. Amma parsoonaan kan fuula ittiin haguuganidha miniire. Parsonaalitii fi parsoonaa maaltu walitti fide jechuu dandeessu jechuudha. Parsoonaa yookaan maaskiin kuni haguuggii fuulaati siin jedheera. Parsonaalitiin isa akkuma kana namummaa keenya yookaan eenyummaa keenya haguugee kan jirudha. Konseptii bal'aadha baay'ee personality gaaf jennu konseptii bal'aadha. Amma personality psychology kan jedhamu iyyuu damee psychologyiti. Mana barumsaa psychology yookaan school of psychology keessatti akka koorsii tokkotti kan kennamu akkasuma akka damee psychology tokkotti jechuudha. Personality psychology jechuudha. Kana personalitiin baay'ee konseptii bal'aa kan ta'edha jechuudha. Waan baay'ee isaa kan of keessatti hammatee fi eenyummaa keenya namummaa keenya haguugee kan argamudha jechuudha. Kanaaf personality akkasittiin kan walitti fidanii achirraa moggaasaniif. Personality has been defined in many different ways. Personality egaa kallattii adda addaatiin ibsamuu hin danda'a. But psychologists generally view personality as the unique pattern. Unique jettu kana jala muradha. Unique pattern of enduring thoughts. Maal of keessaa kan qabudha. Enduring jechuun qabee tursiisuu jechuudha. Maal of keessatti qabee kan tursiisudha. Thoughts, yaada, ilaalcha, feelings. Injiraamini waan namatti dhagahamu tokko. Actions that characterize the person. Isaan kun egaa nama ibsu jechuudha yookaan eenyummaa nama tokko kan ibsanidha jechuudha. Walitti dabalamanii. Thoughts, feeling, actions and so forth. Isaan kun walitti dabalamanii nama tokko characterize godhu jechuudha. Nama tokko ibsu. Kanaaf unique patternidha personality jechuudha. Unique patternidha. Mee ishee kana laala. Personality refers to individual differences jechuun namni kamuu adda adda jechuudha. Kama unique dha jechuudha. In characteristic patterns of thinking akki namni itti yaadu adda adda. Akki namni itti feel godhu waan tokko adda. Akki namni itti behave godhu yookaan nama lasaa itti calaqqisiisu adda adda jechuudha. Kanaaf adda addummaa nam tokko namoota gidduutti argamu kana kan ibsudha jechuudha personality. The study of personality focuses on two broad areas. One is understanding individual difference. Kana personality gaaf qorannu yookaan qo'annu individual difference yookaan immoo garaagarummaa namoota tokkoon namaa gidduu jiru hin hubanna jechuudha. Kan biraa ammoo waa'ee amala namaa hin hubanna. Characteristics such as sociability, irritability, amaloota akkasii jechuudha. Sociability namoota wajjin akkaataa jiraachuu ammoo irritability argisiisu amaloota akkasii waan baay'ee isa cover kan godhudha jechuudha. Personality. Mee fakkeenya kana laala. Example of personality can be found in how we describe other people's traits. Fakkeenyaaf she is generous jennaan isheen arjaadha. She is caring and a bit of perfectionist, or they are loyal and protective of their friends jenna nama tokko gaafa ibsinu jechuudha argitani. Namni hunduu adda adda yookaan unique ta'uu isaa keessatti hin arganna jechuudha. Kun fakkeenya personality tokko gaafa ibsinu fakkeenyadha jechuudha. Ishee kan kana akka dabalataatti itti isiniif hidha jechuudha. Sababni isaa moojila keessan irratti yookaan PowerPoint baay'ee irratti akka taa'ee jirutti gabaabbateeti kan taa'e waan ta'eef jechuudha. Kanaaf hubannoo gad fagoo akka qabaattaniif hamma tokko bal'inaan dura isiniif ibseen booda immoo theories of personality laallaa jechuudha.
Personality should not be confused with character and temperament. Personalitiin kaaraakterii yookaan amala hin jiraami amalaa fi temperamentii wajjin walitti isin jalaa bu'uu hin qabu. Yeroo baay'ee namoonni confuse ta'u jechuudha kanarratti kaaraakteriidhaan walitti fidu yookaan hiika wal fakkaataa akka waan qabanitti. Personality jechuun amaladha. Personality jechuun temperamentiidha. Temperamentii maal akka ta'e immoo ilaalla. Temperamentii mataasaa school of psychology keessatti baay'ee konseptii bal'aa ta'edha. Temperamentiin mataasaa jechuudha. Temperamentiin amala dhaabbataa namni tokko qabudha. Amala yeroo dheeraadhaaf nama wajjin turu ilaalla. Adda addatti ilaalla. Kaaraakteris, temperamentis, personalitis jechuudha. Wal bira qabnee compare and contrast goone. Garuu as keessatti wanti nuti hubachuu qabnu kaaraakterii fi temperamentiin komponentii personalitiiti jechuudha. Argitanii personalitiin waan baay'ee guddaa ta'e wayiidha jechuudha. Personalitii waan baay'ee guddaa ta'e wayiidha. Kaaraakteriinis temperamentiinis as keessatti argamu jechuudha. Maal keessatti? Personality keessatti argamu. Mee kaaraakteriin maali? Temperamentiin immoo maali? Ishee immoo laallee asaa deebina. Mee jalqabatti kaaraakterii fi personality compare and contrast goone halaalu. The significant difference between personality and character jechuudha. Kaaraakterii yookaan amalaa fi personality yookaan namummaa gidduu hariiroo yookaan adda addummaa maaltu jira? Differensii garaagarummaa maaltu jira? Personalitiin kan inni argisiisu maalidha? Combination of qualities, attitude, behavior. Kun hundi walitti dhufaniitu jechuudha. Ilaalcha amala nama tokko kun hundi walitti dhufanii maalumu personality temperamentiin illee achi keessa jira. That makes person distinct from others jechuudha. Nama tokko nama biraarraa waan adda godhuudha. Mitiree personalitiin akka jenne jechuudha. Kaaraakteriin garuu kan inni argisiisu state of moral and mental quality argisiisa. Kana jechuun namni tokko gaariidha. Amalli nama tokko gaariidha. Kun gadheedha jennee value judgment jechuudha. Gaarii yookaan hama, bad or good jennee kan judge goonu isadha jechuudha. Kaaraakteriin isadha. That makes person different from others. Isaan kunis tokko gaarii ta'a namni tokko nama tokkoon immoo gadhee jenna. Isa sanadha kaaraakterii yookaan amala kan jennuun. Personalitiin garuu isarra kan darbeedha jechuudha. Isarra kan ce'edha bal'aadha jechuudha. Karaa biraa immoo personalitiin maaskiidha jennee irra eenyummaa namaa kan haguuguudha. Or the identity of a person eenyummaa namaati jechuudha personalitiin. Kaaraakteriin garuu learned behavioriidha. Waan baratamuudha jechuudha. Waan baratamuudha kaaraakteriin faallaa sana. Karaa biraanii personalitiin subjectiviidha. Kaaraakteriin immoo maal objectiviidha. Baay'ee ishee kana akkuma beekumsa waliigalaatti itti isiniif dabala isiniin jedheera malee hojiilee keessan irra hin jiru. Bal'ifnee adda baafachuu waan qabnuufidha jechuudha. Sadan isaanii temperament, personality fi kaaraakterii akka confuse hin gooneef jechuudha. Kanaaf barattoonni keessumaa saayikooloojii barachuuf karoora qabdan faayoo jiraatan baay'ee isin gargaartedha yaada. Karaa biraa personalitiin maalidha? Outer appearance and behavior of a personidha. Eenyummaa namaa alaa kana uwwisee kan jiru jechuudha. At the same time, character indicates the traits of a person which are hidden from sight jechuudha. Kaaraakteriin immoo dhokatee kan jiru amala namaadha jechuudha. Dhokatee keessa namaa dhokatee kan jiru amala namaati ta'uu isaati kaaraakteriin immoo jechuudha. Personalitiin karaa biraatiin individual may change with time jechuudha. Kaaraakteriin immoo in tura kaaraakteriin xiqqoo yeroo dheeraaf. Kaaraakteriin karaa biraa validationii fi supportii barbaada. Deeggaruu jechuudha. Personalitiin garuu validationis ta'e supportiin barbaadu. Kanaafidha akka Alder jedhetti sila waan ofii keetii barbaaddu fi waan ta'uu qabdu ta'i malee waan namni akka taatuuf siifawu yookaan akkana ta'e siin jedhu ta'uuf dhama inni booda ngaabbita waan ta'eef kan. Amma kana egaa jenne immoo mee temperamentiin maali? Psychology keessatti temperamentiin maali? Temperament in psychology is an aspect of personality. Jechuunis componentii personality ta'ee jechuudha. Concerned with what? Emotional dispositions and reactions that their speed and intensity jechuudha. Argitanii?
maqaa masaarraa mee ilaala namoonni tokko tokko koomentaatariin tokko tokko akka jedhanitti tempereecheraan wal qabsiisu kallattii himan. Temperament is directly related to temperature akkam yookaan hin ho'amin yeroo tokko tokko hin qorraa yookaan hin ho'a. Akkuma kana temperamentii jechuun namni tokko maal ta'a yeroo tokko tokko calm ta'a. In other words, how long do you take to get angry? Yerootti namni tokko tokko aaramini yeroo aaru qaba namni yeroo tokko tokko immoo yeroo calm down ta'u yeroo qabbanaa'u yeroo tasgabbaa'u hin qaba. Kuni maal argisiisa jechuudha gaam temperamentii argisiisa jechuudha. Temperamentii argisiisa. By the way namoonni tokko tokko temperamentii mataa isaatiin iddoo gosoota afuritti qoodaniitu kan isaan ilaalan namoonni tokko tokko. Temperamentiin what are 4 types of temperament? Mee arfan isaanii ilaallu temperamentii jechuudha. Sanguinii inni tokko sanguinii jechuun namni tokko optimistikii namoonni ta'an jiru. Jechuun waan gaariin hin taa'e namoonni eegan social namoonni ta'an sociable kan ta'an nama wajjin kan walii galan jechuudha. Associated with the element of air jechuudha. Isaan kunniin sanguine kan jennu. Taayipiin lammaffaan ammoo melancholic kan jennu. Melancholic namni analytic warri ta'an quiet warri ta'an jiru. Namoonni tokko tokko callisoo kan ta'an jechuudha. Choleric warri ta'an immoo irritable fire warri ta'an akka malee warri aaran jechuudha. Karaa biraa immoo phlegmatic kan ta'an immoo peacefully namoonni ta'an jiru. Relaxed yeroo hunda gammachuudhaan kan jiraatan bishaan wajjin wal qabsiisa isa kana. Isa kana immoo abiddaa wajjin, isa kana lafaa wajjin, isa kana qilleensaa wajjin wal qabsiisanii akkasittiin ibsu jechuudha. Kanaaf temperament jechuun amala namaa wajjin turu jechuudha. Fakkeenya namoonni tokko tokko maalidha amala isaaniitiin? Hin aarumini. Namoonni tokko tokko immoo irritableidha. Jechuun maal jechuudha? Nacnaaca akka jechuuti. Irritability. Namoonni tokko tokko immoo garmalee arjaadha. Tokko tokko immoo hin callisu. Namoonni tokko tokko immoo pessimistikii kan ta'an jiru, optimistikii kan ta'an jiru. Amalli kunniin egaa hin jijjiiramu laa. Yeroo dheeraadhaaf turan ama. Kanaaf jarri kun lamaan kaaraakterii fi temperamentiin kompoonantii personaalitiiti malee personaalitiidhaan hiika tokko hin qabaatan jechuudha. Akka sanatti barbuudha qabaannaa konfiizni gochuu hin qabaatan. Ittaansinee immoo kan laallu waa'ee theories of personality paartii ittaanu keessatti jechuudha. Theories of personality kan isaan haasaa waa'ee maaliidha? Namummaa namaa maaltu murteessa yookaan namni tokko nama wayii akka ta'u namni kamoo nama kaanirraa adda jennee irraa namni tokko nama kamirraayyuu adda namni addunyaa kanarra jiru hundisaayyuu adda adda namummaansa yookaan personalitiinsaa jechuudha. Personalitii adda ta'e qaba namuu jechuudha. Maaltu namummaa namaa boca yookaan determine godha? Maaltu murteessa namummaa namaa kana yookaan personality maaltu murteessa akka wayii akka ta'u unique akka ta'u maaltu murteessa waan jedhu irratti theorize godhu jechuudha. Perspectivii yookaan yaada mataa isaanii lafa kaa'u tokkoon isaanii. Theorii sadiidha kan laallu bal'ina gadi fageessineetu laalla jechuudha. Qonnee gadi fageessinee bal'inaan theorii sadan kana laalla. Paartii taanuun kan eegallu psychoanalytic theory of personality dha jechuudha. Sigmund Freud kan hojjetedha asirratti. Sirriitti kan barreessedha jechuudha. Namichi kun lammii biyya Awustiraaliyaa dogoggoruu baadhee waa'ee psychoanalytic theory of personality yookaan immoo psychodynamic theory of personality illee jennaani isa laallaa jechuudha. Paartii taanu keessatti theory of personality ni lammaffaan ammoo trait theory dha. Trait theory kan jennuun jira. Trait theory of personality kan jennuun isa immoo itti aansinee laallaa jechuudha paartii biraatiin. Gara dhumaarra immoo theory of personality isa sadaffaa humanistic theory of personality dha. Humanistic theory of personality nis maal akka ta'e in laallaa jechuudha. Egaa theorywan kunniin hundi isaaniitu personality maaltu determine godha yookaan maaltu murteessa eenyummaa namaa waan jedhu irrattidha kan isaan yaada adda addaa dhiyeessan jechuudha. Tokko tokkoon kan laallu ta'a.
walumaa gala meaning of personality kanadha. Personality jechuun akka kanadha. Personality jechuun unique pattern of enduring thoughts, feelings and actions that characterize a person jechuudha. Gabaabumatti. Tutorialii keenya paartii kanarratti gabaabbattullee asuma irratti goolamna. Yeroo ta'an immoo bal'inaan laallaa jechuudha. Deeply keessa gabbuunee laallaa teoriiwwan sadan kana. San booda baay'ee baay'ee jechuun beekumsa qorumsa qofaaf utuu hin taane beekumsaaf illee kan sin gargaaru. Ittumaan jiraachuuf illee kan sin gargaarudha. Chaaptariin kun baay'ee chaaptarii interesting ta'edha jechuudha. Kanaaf baay'ee itti gammada barattu. Bashannanaa barattu jechuudha. Kanaaf paartii itti aanuun wal arginaa ammasittuu nagaannaa tura. Miidiyaa Dirree Barnootaa Afaan Oromoo subscribe gochuu hin dagatinaa. Karaa Telegram channel ammoo join